Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Ameen. Ijoolleen Waaqayyoo jaalatamtoonni keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam firoonni ergamootaa fi qulqullootaa bakka jirtan hundumatti araarrii fi nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Akkam yoo nageessan? Ameen. Waaqni keenya jaalala abbummaa isaatiin nu jaallatee arjummaa isaatiin nu eegee ifama isaatiin nuuf dhiisee akka cubbuu keenyaa fi akka keenyaatti osoo hin balleessin araara isaatiin umurii keenya irratti yeroo kana nuuf dabalee waa'ee isaa akka dubbannu waa'ee mana isaa akka dubbannu kan nuuf eeyyame galanni ulfinni waaqeffannaan bara baraan dabarre isaaf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee kan shii kan biraa hin hafne deessee biddeena jireenyaa kan nu badhaaste haati Waaqayyoo qulqulleettiin dubroo Maariyaam maqaan ishee kan galatoome haa ta'u. Waaqayyoo kan isaan kabaje, kan isaan filate, kan isaan qulqulleesse. Qulqulloonni isaa, abboonni qulqulloonni, ergamoonni qulqulloonni hundumti isaanii akka kennaa fi kabaja Waaqayyoo isaaniif kennetti maqaan isaanii kan kabajame haa ta'u. Turtii maal fakkaata? Akkam jirtu irra deebiidhaan? Waaqayyoof haa galatu. Nu bira hundu bareedaadha. Tole. Har'a ergaa ta'uu qabadhee gara keessan dhufe. Ergaan koo kun ergaa misiraachooti. Akkuma beekamu miidiyaa Soteriyaa irratti maaddiiwwan hafuuraa hedduun ni dhiyaatu. Isinis hordofaa akka jirtan abdiin qaba. Tarii har'a yeroo jalqabaaf sagalee kana kan dhaggeeffattan yoo ta'e miidiyaa Soteriyaatti gortanii hirmaattota maaddii kana akka taatan asumaan isin gaafanna. Kanatti aansuun dhimma har'aan qabadhee dhufettan deebi'a. Dhimmi kun maaddiiwwan kana keessaa maaddiin inni maaddii irra caalu utubaan hundee amantaati. Tamsaasa utubaa hundee amantaa kanaan barnootawwan mana kiristaanaa bu'uuraa ta'an yookaan dogmaa ta'an amantaa mana kiristaanitti ta'an ni barsiifamu. Maarree isinis barnoota kana barachuudhaaf amantaa keessaniin cimtanii dhaabbachuudhaaf amantaa keessan irratti hubannoo sirrii qabaachuudhaaf barnoota kana hordofuuf akka of qopheessitan kabajaan isin gaafachuu dhufne. Tarii barnoota amantaa ilaalchisee keessumaa bara keenya kanatti dadhabinni tokko tokko ni mul'atu. Kitaaba qulqulluu irratti bara boodaa sana yeroo itti namoonni barnoota amantaa dhagahuuf obsa hin qabaanne ni dhufa jedha. Tarii barri sun bara keenya ta'a laati waan jedhu shakkii qabna. Sababni isaa bara keenya kanatti namoonni barnoota jireenyaa akkasii dhagahuudhaaf obsa hin qaban, kutannoos hin qaban. Nuyis akka kiristaanotaatti hir'ina guddaa qabna. Kanaaf miidiyaan Soteriyaa isa kana ilaalcha keessa galchuudhaan rakkoo barnoota amantaa bu'uura irraa beekuu dhabuudhaan kiristaanota irra gahan mana kiristaanaa irra gahu yaada keessa galchuudhaan utubaa hundee amantaatiin barnoonni kun yeroo yeroodhaan akka kennamu haala mijeessee jira. Kanaafuu isinis wanti kitaaba qulqulluu irratti barreeffame kun akka nurratti hin raawwanneedhaaf bara itti namoonni jireenya dhagahuudhaaf barnoota amantaa dhaggeeffachuudhaaf obsa dhaban kanatti kutannoo qabaanne obsaan tamsaasa kana dhaggeeffachuun nurraa eegama. Waaqayyoos nu gargaara. Tarii barnoota kana gaafa dhaggeeffattan barnoota kana gaafa hordoftan isiniif mijachuu dhiisuu danda'a. Dhugaadha. Homaa miti. Sababni isaa nuyi yaada keenyaan jireenya keenyaan addunyaa wajjin hidhata waan taasifanneef addunyaa keessa waan banneef eebbi Waaqayyoos gargaarsi Waaqayyoos waan nurraa fagaateef keessi keenyis fedhii waan hin qabneef barnoonni akkasii kun nutti hadhaa'uu danda'a, nu dadhabsiisuu danda'a. Inni biraan dhugaan jireenyi amala isaatiin ni hadhaa'a. Yeroodhaaf nutti hadhaa'uu danda'a. Qoricha nuyi fayyina keenyaaf fudhannu yeroodhaaf nutti mi'aawuu dhiisuu danda'a. Garuu
fayyuuf jecha dirqamnee qoricha sana fudhanna. Maarree isinis barnoonni amantaa kun yoo isiniif galuu baatellee irra deddeebiidhaan kutannoodhaan gargaarsa waaqayyoodhaan taatanii yoo dhaggeeffattan wanti hin hubatamne tokko illee hin jiru. Waaqayyo waan nuti hubachuu hin dandeenye nutti hin mul'isne. Wanni nutti mul'ise hunduu waan nuti hubachuu dandeenyudha. Kanaafuu isinis isa kana yaada keessa galchuudhaan ilaalcha hin taane dhaloonni ammaa qabatee jiru kana keessaa bahuudhaan hunda dursinee barnoota amantaaf dursa kennuun waan barbaachisuuf sababni isaa inni bu'uura tajaajila keenyaati. Bu'uura jireenya keenyaati. Bu'uura faarfannaawwan keenyaati. Bu'uura sirna waaqeffannaa keenyaati. Yoo bu'uurarraa hin tolle faarfannaan keenya rakkoo godhata. Yoo bu'uurarraa hin hojjetamne kadhannaan keenya rakkoo godhata. Soomni keenya rakkoo godhata. Kanaafuu jireenya kiristaanummaa keenya bu'uurarraa hojjechuudhaaf barnootawwan kana obsaan haa hordofnu jedha. Tarii yeroo tokko tokko ilaalchi biraanis ni jira. Barnootawwan bu'uuraa dubbii waaqummaa wal qabatan akka waan nu hin ilaallannetti tajaajiltoota qofaaf akka barbaachisanitti namoonni yaan obboloonni akkasitti yaan jiraachuu dandeenya. Kun ilaalcha dogoggoraati. Barnoonni jireenyaa nama hin barbaachisneef hin qabu. Barnoonni jireenyaa tajaajiltoota barbaachisa, tajaajilamtootaaf hin barbaachisu hin jedhamu. Hundi keenya jireenya barbaanne erga ta'ee hunda keenyaaf ni barbaachisa. Egaa akkuma beekamu yeroon kun barri keenya bara odeeffannooti. Bara odeeffannoon osoo hin barbaadin mana keenyatti dirqamaan nutti dhufudha. Kana keessa immoo barri odeeffannoo kun immoo faayidaa mataasaa akkuma qabu dhiibbaa mataasaas ni qaba. Keessumaa barnoota amantaa wal qabate yoo amantaa bu'uurarraa hin beekne barnootawwan shakkii garaagaraa osoo nuti hin jaallatiin mana keenyatti nutti dhufanii amantaa keenya irratti nu dadhabsiisan hedduun fuula miidiyaarra naanna'aa oolu. Nutis waan kanaan miidhamuu dandeenya. Kan akka hin taaneef dursinee waan ittiin ofirraa ittisnu qopheeffachuun barbaachisa. Isa kanaaf immoo barnoota bu'uuraa amantaa keenyaa bu'uurarraa kaasnee barachuudha. Hunduu nu barbaachisa. Hundumaafuu barbaachisa barnootichi. Kanaaf barnoota shakkii filatee nutti hin dhufneef nutis immoo filannee barnoota mana kiristaanaa barachuun barbaachisaa miti. Hundaa barachuun barbaachisaadha. Keessumaa immoo barnoota bu'uura amantaaf dursa kennuun barbaachisa. Ilaalcha dhaloota kana keessa jirus jijjiiruun barbaachisaadha. Waan baay'ee irratti yeroo gubuun hin barbaachisu. Kan barbaachisu waan xiqqoo qofa. Sunis waaqayyoodhaan bu'uurarraa beekuu, waaqayyo wajjin bu'uurarraa wajjin jiraachuudha. Kana alatti wantoota xixiqqoo irratti yeroo hedduu gubaa oolla. Haga wantoota xixiqqoo fi wantoota barbaachisummaan isaanii gadaanaa ta'e irratti yeroo baay'ee gubaa oollu yeroo keenya keessaa yeroo qabnurraa xiqqoo shiisaa ta'u kunne barnoota kan hojii keenya jennee dhimma jiraachuu dhabuu keenya waan ta'eef hojii keenya jennee dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Walumaa galatti ergaan keenya ilaalcha dhaloonni kun keessa jiru keessaa baanee barnoota mana kiristaanaa isa bu'uuraaf dursa haa kenninu. Yeroo sana hunduu ni miidhaga. Bu'uurarraa yoo tole hunduu nu tola. Dursinee garuu yoo bu'uurarraa dogoggorre hunduu dogoggora ta'a. Kanaafuu isa kanaaf hundi keenya xiyyeeffannoo kenninu qophiilee kaan hordofuun cinatti qophii isa kanaaf dursa kennuun barbaachisaadha. Kanarraan kan hafe tajaajilichi kan hundumaati hunduu fayyuu qaba, hunda bira gahuu qaba. Kiristaanonni hojiin isaanii ergamni isaanii isa kanadha. Tajaajilicha ofii keessan irra fayyadamuu irra darbitanii hiriyoota keessaniif akka qooddan waan miidiyichi isinirraa barbaadu. Deeggarsa xiqqoorraa kaasee hanga guddaatti yaada kennuudhaan, yaada jajjabinaas ta'u, yaada sirreeffamaa kennuudhaan marsariitiiwwan miidiyichaa hunda laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan waan isinirraa eegamu akka deeggartan, akka bahattan jaalala obbolummaatiin isin kadhanna. Waaqayyo tajaajila keenyaa eebbisu. Isinis waa'ee keenyaafis, waa'ee tajaajila keenyaafis kadhadhaa. Abdii abbootaa isinitti lallabna. Waaqayyoof galanni haa ta'u bara baraan. Ameen.